Oromoo. Bilisummaa Oromoo irratti wareegamanii. Injifannoo uummata Oromootiif. Beekuu fayyadamaan haaromsaa kan jiru fayyadaa. Mamela mufanja
nagaan nuti nagaan nu haawwatu dogoggora nu haawwatu waan nuyi akkanumatti tokkummaa keenyaa jabeessu ijoolleen keenya kun dargaggoonni kanaan dura qabsoo irratti baay'ee waan jabaa hojjetanii ammallee waan jabaa ta'eegaa amma waan isaa wajjin haa ta'u tokkummaa isaanii haa cimsu haa jabaatan ammallee waaqayyo kaayyoo tokko godhee fi afaan tokko godhee fi tokkummaa isaanii haa cimsu waaqni kan abbaa dhugaati nuyi dhugaa keenyaan beekna oromoon kan namaan barbaadnu keenyumaaf qe'ee keenyatti abbaan waa godhu tokkummaa keenya nu haa cimsu dargaggeewwan kun egaa kanaan duras waan baay'ee hojjetanii karaa fuulduraas waan baay'eetu nurraa eegama qabsoon kuni amma deemee as ga'ee nurra ga'ee nuyi manguddoodhaas dargaggoota waaqayyo si wajjin haa ta'u humna isin haa kennu beekamtii isin haa kennu waan qabsoo kanaa ta'e adda waaqayyo isin haa gargaaru akkanumatti maqaa qabannee taa'uu danda'an halkanii biyyaa akka hojjennu waaqayyo nu haa gargaaru dargaggoonni keessattuu kana kaayyoo godhatanii akka cimtan rabbi si wajjin haa ta'u waaqayyo isin haa gargaaru kana namni dhise waan isaa guutu Kasani kana jela na polsha baka daga mu nagaro waka yuhando na chama bolisani dari litabu na sani dada yo tatal